mana isin suuraa si argitan kana keessa harka kootiin ijaaree waggaa 3 ol hiriyoota kootii wajjin biyya Suud Arabiyaatti keessa jiraachaan ture. Seenaa ajaa'ibaati. Seenaa kiyya. Akkas ture. Waggaa 5 dura ture. Egaa akkuma nama kamuu jireenya keenya jijjiirranna jennee imala keenya gara Yamanitti eegalle. Yamaniin geenye otuu aaraan galfatin imala keenya ammas gara Suud Arabiyaatti imalle. Imala lukaa. Gara Suud Arabiyaatti gaafa imallu akka taane xiyyitii meeqa jala baanee dhagaa meeqarraan buunee ol baanee dhandhee magaalaa Saud Arabiyaa magaalaa Alkarji jedhamtu hiriyoota koo biratti hin bu'e. Gaafa naqee hiriyoota koo biratti bu'u tamira baay'ee tokko keessatti geessanii na buusanii. Dhaqeen bu'e. Guyyaa 2 bule. 3 bule. Gaafii natti ta'e. Obboleewwan koo Suudiin jedhamu isuma kanaa jedheen gaafadhe. Eeyyeen isuma kanaa. Nuti waggaa meeqaas keessa jiraachaa turre naan jedhan. Eeshi jedheen. Egaa meerre hojiin hojjetamu hoo meerre hojiin hojjetamee manni faan magaalaatti ijaarratama makiinaa faatu bitatama meerre hojichis akkamitti hojjetamaan jedheen. Kottu waan nuti hojjenne hojjettaa jedhanii na fuudhanii tamira wayii keessa naan ka'ani. Dhaqanii zaappaa yookiin makaafaa kan lafaan qotanu natti kennan. Tamira kana hudduusaa jala qotii bishaan obaasii kanuma hojiin jiru naan jedhan. Anis tole jedheen akka sangaa ganama qamadamii amma galgala qotuu eegale. Otuma akkasitti nama 16 wajjin hojjennu guyyaa tokko poolisiin biyya Saud Arabiyaa nu nama 16 ari'uudhaan aniif mucaan qal'aa akka kootii tokko qofti fiinnee jalaa baane nama 14 qabanii gara biyyaa galchannu biraa. Amma dhufte ga dubbiin. Erga qabanii nu biraa biyya galchanii nu namni 2 akka hafe waan beekanuuf ganamas galgalas guyyaas mana jala nu dhaabatan. Aniif hiriyaan kiyya sun yeroo hundumaa baddaa keessa buluu eegalle jireenya jijjiirrachuuf ka. Amma baddaa keessa buluu nutti ulfaate waliin mari'anne teenye. Poolisiin kun nu dhiisaan jirtu aniif ati immoo yookaan qabamne. Sangaa abbaa keenyaa gurgurree baane sangaa abbaa keenyattu binne akkamitti deebinee galla maalluu wayya jenne mari'attee ragatteenye. Innis akkasinaan jedhe. Magaalaa kana daariidhaa fagaanne ispaaltii kana daariidhaa fagaanne godoo boqqolloo biyya keenyatti qamalee ittiin eegamu deemnee ijaarrannee isa keessa jiraachuu qabna achi keessa teenyee hojjennee xiqqoo waanuma uffatatti hin jijjiirrannee maatii keenyatti illee gallu wayin sangaa abbaa keenyaa waan deebisnu wayii hojjechuu qabna jennee murteessine. Akkuma murteessineen gara hojiitti bobbaane. Gajara fudhanne muka murre hin dhaamne hin hordine godoodhuma boqqolloo biyya keenya jiru ijaarranne. Ergasii shariinaa irra afne. Ergasii bakka nyaatatti qopheeffatan qophaatti ijaarranne kunoo mul'atti cinaa kanatti jireenya eegalle. Gaafas waan isin dhibu gaafas tarii ji'uma tokko dalaganne birrii 1,000 wayii arganne waanuma huccuu ittiin jijjiirrannu wayii arganne yoo maatii keenyatti gallellee jennee ijaarre. Otuu akkasitti teenyu waggaa 3 ol mana sana keessa teenye quqqubii seennee namoota biraallee ofitti fudhannee quqqubii seennee namni egasii mana hin qabne mana bitannee abbaa keenyaaf waan wayii goonee haadha keenyaaf waan wayii goonee waggaa 3 ol keessa jiraadhee dalagaan jijjiirradha jedhee mana kana keessaa baheen bakka biraatti poolisiin na qabdee gara biyyaa na galchite. Hiriyoonni koo na biraa achitti hafan haga amma Naayif Mahammad, Aafis Abbaa Nagaa, Saabit Abbaa Raayyaa namoonni baay'een waggaa 5ffaadhaaf mana sana keessa jiraachaa jiru. Kana wantan isinii himeef jireenyi addunyaa kun qormaata. Qormaata kana immoo falmachuu qabda. Harka kennuu qabdu bakka. Falmachuu qabda. Garanaan yoo waraanni sitti dhufe garanaan injifadhee loluun qaba. Moo'achuun qaba jennee jiraachuu qabna. Jireenya addunyaa kun akka qormaata taate isinitti himuu barbaadeetanii
kun seenaa dhugaati. Hiriyoonni koo baay'een namni mana sana keessa jiran ragaa naa ba'uu danda'u. Kana jechuun jireenya addunyaa yoo itti jabaatte malee sitti jabaatti. Jabaachuu qabna. Alhamdulillah. Har'allee tarii bakka guddaa ga'ee seenaa kana dubbachuu otoo hin taane mana sana keessa jirra. Hiriyoonni koo gaafa naan jedhanu mana ati ijaarte keessa jirra gaafa naan jedhanu suuraa kaasaa naa ergaa jedheen. Haala kanaan seenaa kana isinii qooduu barbaada. Tarii namoonni jireenya akka kiyyaa kana jiraattanii dabarsitan jirtu mana kana keessa waggaa 3 ol jireenya injifachuudhaaf mana harka kiyyaan ijaaree an keessa jiraachaa turedha. Amantus amanuu baattus.